قبية فنو ودو قبية فنو كندي فن يعني جرا ودو الجن أن يجافتا دام قبية ران تناتنا خيستي مركز أجايب مركز طريق الجنة الأستاذ خيني خبجما في جالة ما أستاذ أبو عمار الهندي كان يجافنو تا أنقر من نهدوان حفر راحينيام أكو ديكو مركز طريق الجنة ورابي أونلاين موتين بروس إسلاما فأجائباتي فنما هو كان أكجرون في من الجرو سومس عقيدة في قرآن في حروفها في كان كفكا تنباسي أكجرون في من الجرو كان هنگا فوتو أدوتي ودو سا ما من كتان في ديسا داواني والدين kabajamtoota daawwattoota keenya yaafannoo teenya tanarraa gama markaza xariiqul janna gama markaza haraa jannataati hangarumaan hordofaa isiniin jenna iyyafannoo iyyataa kan ziyaaraa bule iyyanii barreeffadhe mana bahee ergaatii an dhufee ani nagee baltuu laata jechaan gaafii toona deebiftanii gama markaza xariiqul jannaa imallee konkolaataa kaffaltiirraa bilisaa liinkii isaanii yaabbannee gad se'an. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا فيادا ويلكام أفان أروموتين إن كوان دهنا متاجو غندمي غنجري في غندرين جانيسا أهلا وسهلا أفاور جنتات متنو يا مرحبا دانو سنسمان يا فتا أمي أونلاين ما شاء الله ويلكام أنا دكو بكنا غان دكني مرحبا بكنا غان نايدن جيتو مربادا نسمتو خيسي كالتوما أولفا باسين جيتو مربادا الله دوران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الردي بنا ماس أستاذ أبو عمار بكنا غان نايدن وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أنا أدفو بكنا غان تفتني سنين جنة يا فتا كينيا بكنا غان تفتمتي مبارك بسم غاري سنيفاته سنجد اوكي بغنا غا نسيمتني غلطو ما سنجي برباد ان شاء الله هجي مي استاذ ابو عمار لا مركزين خيسن تورا ابي اونلاين يمو تنام برسيسا جرا مي حالي بروم صبرو في برسيسو ساو مال فقط ان شاء الله مي مركز طريق الجنه نوف افسا ان شاء الله مركزني طريق الجنة هندفم نساء أصلي هودا إجراكم تكافي بأفوري في أفورتميشن جي أخر نفا بياخد سجل كان هندا باتي مراسة حيثتي براتوتا هنغنما قرشاني في خطلما جدو خانا هوراتي جرا بسا برنوتا القاعدة الرخاسية كسم قرآن خانا قفاهو متي بوتو إساتي أصول الرا أكا بلوغا ريادة إلى تجريدات كان برسي سود رسالات لك أكا دروس المهمة وكذلك خذ عقيدتك مخارج في تجويدا undinu kan baratamudha isinin jenna ya fata keenya gama barnootaatiin kana fakkaata gama barnootaatiin kana faatu as keessa baratamaa jira jechuun inshallah yeme inshallah yeroo amma haala kamiin baratu jirtanii gama fuulduraatti inshallah haala kamiin barachuudhaaf karoora qabdame haalli nuti ufdura kanatti barsiisuudhaaf qophiitti qabnu inshallah ta'ala jijjiirama guddaadhaan barattoota kanas jijjiirree isaan irratti duniyaa carraaquudhaaf biyya isaanii irraa bahanis hiree kana rabbiin isaaniif qoode hiree rabbiin isaaniif qoode kanatti nulleen bakka buunee diinal islaam hamma rabbiin nuuf laaffisen isaan barsiisuudhaaf qophiidha akkasuma mootuu barachaallee jiranii markazoota hedduu irratti sumayyootaaf bilaalonni keenya kan barataa jiranii nulleen inshallah hamma rabbiin nuuf laaffise bira dhaabbannee sumayyoota kana bilaalota kana jabeeffanna jechuudhaan kan itti fufaa jirru uf durattis haala bareedaadhaan haala kanarra nama hawwatuun barsiisuudhaaf qophiidha inshallah mee warra akkuma gartee barattoota keessanii kana dalagataaf biyyaa bahee yeroo isaanii bakka taane qisaasaa jiru yeroo isaanii qaalii tana bakka taane fixaa jiru maal jettan dhaamsa akkam qabdaniif dhaamsi ani qabuu fi dursarratti hundi keessanuu obboleewwan keenya kan sumayyootaaf kan bilaalota kan toora aappii feesbuukii fi akkasuma tiiktaak irratti argamtan kan yeroo keessan gubaa jirtan osoo waayifaa madaamii fayyadamtanuu osoo haalli isiniif mijatuu diinal islaam baratamuu jiru osoo agartan irraa garagaltan rabbii keessan sodaadhaa gama rabbii deebi'aa koottaa baradhaadhaa markazoota hedduutu karaa toora aappii immoo akkasuma mootuu ammas kana qofaahuu miti hedduutu iyyuu jira koottaa kana hundarrattuu huu baradhaadha immoo fi akkasuma ammas WhatsApp irratti aappiiwwan qur'aanni diinal islaam irraan baratamu hundarratti koottaa baradhaadha isiniin jenna yaamsa kanaan dhufeessaa fi TikTokiin isiniin fayyadu, Facebookiin isiniin fayyadu,
fooloo guyyaa akhiraatiif ol kaahatantu caalaa fooloon har'a namaatu kan namni sii tuqee maallaqa ittiin argattu bu'aa siin qabu ka akhiraa ka guyyaa boorii kanatu caalaa koottu kuusadhu baankii rabbii keessatti yeroo kee fixi rabbii yeroo kee irraa si gaafata guyyaa qiyaamaadhaaf osoo hin gaafatamne koottuun jaayyaa iyyaaftaa kan jiru. Hayyee inshallah mee ustaazan imoorra barsiisuu jiranii fi akkasuma barattoota imoorra baratu jiraniif maal dhaamtan inshallah? Dhaamsi koo ustaazota imoo irratti barsiisan hunda isaaniitiifuu dursa sodaa rabbiitiin dhaama akkasuma barattootaafis waan barsiisuu jirtan kana ibtigaa liwajhillaahiidhaaf barbaacha fuula rabbiitiif barsiisaa jechuudhaan isaaniif dhaama ustaazota keenyaaf sumayyoota keenyaafis markaza keessan jabeeffadha akkasuma mootu ustaaza keessan waan inni beeku gadi qabaa irraa baradhaa jechuu kana isaanii dhaama. Dhaamsa bareedaadha nuuf dhaamtani. Walumaa galatti inshallah dhaamsa keessan hedduu takka das nama ja'a. Mee xumura irratti maal dhaammattu Ustaaz Abu Ammaar? Dhaamsi koo xumuraa akka waliigalaatti kaniin an dhaamu barbaadu warroonni karaa onlaayinaa irratti barnoota diinal islaam barachaa jirtan diin rabbii hiree guddaa rabbiin isiniif kennee jira. Rabbiin abbaa jaallateef diinii kennaa. Kajibbee fi kajaalateefis duniyaa numa kennaa kun immoo qooda rabbiiti. Qooda rabbiin isiniif kenne kan irratti nuuf jabaadhaa. Barnoota keessan katti jirtan jabeeffadhaa. Ustaaza markaza keessanii kan irraa barachaa jirtan jabeeffadhaa irraa baradhaa. Irra finaa sa'aatii keessan hin gubinaa. Hundi keessanuu sodaa rabbii qabaadhaa. Yoo sodaa rabbii qabaattan barnoota diinal islaam ni barattu. Rabbiin qur'aana keessatti wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Rabbiin sodaadhaa rabbiin isin barsiisaa je'ee nuuf dubbata. Kanaaf hundi keessanuu sodaa rabbii keessanii qabaadhaa yoos waa hundaafuu barattanii jechuudhaan xumura irratti dhaama. Mee Ustaaz Abu Ammaar iyyaafataa fi daawwattoota iyyaafataatiin dhumarratti maal jetta? Iyyaafataadhaan kaniin an jechuu barbaadu dalagaan ati itti jirtu dalagaa gaariidha waan bareedduu dalagutti jirta hedduu takka galatoomii jazaakallahu khayran ahsanal jazaa'i jechuun hin barbaada. Markazoota onlaayinaa kan dhokatanii fi kan mul'atan hunda isaa wal qixxeessina iyyaafannee jechuudhaan iyyaafatu jirtanii iyyaafannoon keessan itti haafuftu qofatti dhaabatuu qabdu ilaa hangas ilaa markazoota kan zuumii fi wassaappii hundatti deemee iyyaafatuu qaba. Khayrii guddoo irra jirtanii jabaadhaadhaan isiniin jaa ani gama kooti asumattiin xumura karaa amiiraattiin isin dabarsa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baga nagaan dhuftanii gara markaza keenyaa. Marhaban baga nagaan eedanii aanaa eegamu isin jechuun barbaada. Mee ummu Faaraan akkami haalli baruuf barsiisu markaza keessanii maal fakkaata? Wallahi baruuf barsiisu markaza keenyaa hedduu takka namatti tola maashaallaadha. Okay. Mee ummu Faaraan erga gartee markaza kana keessa seentanii fi jijjiirama fiddan nuuf ibsuu dandeessanii mee? Ibsuu hin danda'a hedduu takka jijjiirama fide alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ani gaafa jalqabaa dhufu addunyaa dalaguu dhufe malee qur'aana kana baradha jedhee hin dhufne garuu rabbiin alhamdulillahi ta addunyaatii fi ta akiraa walitti naa qabee alhamdulillahi waan duraan hin beekne hedduu takka baradhe alhamdulillahi. Shuruuxa qur'aana huruufa waa hunda. Okay, masha Allah tabaarakallah jijjiirama guddaa fidaa jirta jechuudha. Barattoota onlaayinaa imoorra baratu jiraniif maal dhaamta inshallah warra gartee quraanii nu dhibaa nuti nuun galuu jee gartee inshallah gama duubaatti deebi'uuf maal dhaamta? Warra gara duubaatti deebi'an kanaan gara duubaatti hin deebi'ina jedhan maaliif namni dadhabu malee baratee bakka tokko hin ga'u qur'aanni nama dhibuun ammoo iyyuu sawwaaba lama qaba. Akkasuma namni yoo waan wallaale tokko baratee bakka guddaa tokko gaya malee yoo wallaale jedhee duubatti irraa deebi'e inumaayyuu kaa wallaalumarraan dabalamti malee homaa faayidaan hin jiru. Nu dhibe jettanii irraa hin hafinaa jabaadhaa sirriitti baradhaa ka dadhabdanis ka isin dhibus homaxa ka madaamin isin cinqitus ka shabakaan isin cinqus akkasumatti jabaadhaa baradhaa jedhaan. Mee obboleeyyan keenya warra gartee barnoota hin jirreen oo maal jettanii warra shabakaa isaanii bakka hin taane fixu jirani? Warra akkasii saniin ammootuyyuu wallahi akkuma jiruun jirtu duutillee jirti
jabaadhaa koottaatii baradhaa sa'aatii keessan bakka taanitti hin fixinaa jedhaan. Okay, maashaallah tabaarakallah nuuf galatoomi siin jenna. Hayyee mee dhumarratti iyyafataa fi daawwattoota iyyafataatiif maal dhaamta? Hojiin keessan hedduu akka namatti tolaa jabaadhaa akka namatti itti fufaa jedhaan. Okay, maashaallah tabaarakallah nuuf galatoomi dhaamsa keenuu wannu hojii. Akkasuma adda keessatti yaa kafalu. آمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين أدوتا كانوا في قلتهم منو في الفاتو سنجنة إن شاء الله هيا مرحبا إن شاء الله أوكي أوكي قالت الرانو أوكي أميري مركزات كفان مي فالمتو بنبدأ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رافعة الدوران به. أبشر أبشر. أوكي مي حالا برو في برسو مركز هيسانيا نوفي مامي قبابينا. حالي مركز كنا الحمد لله مركز كنا هدو أرسا برنوتا هنتكا فلي برشا جرا. أيه. وستاني كنا لأقسم ما قلقلا إفاجاني نبرسيه التجراني الحمد لله. Hedduu takka nuuf dhiphatanii hedduu takka kottaa baradhaadhanii karaa barnoota keenyaarra nu waamanii nu barsiisutti jiranii ganamaa galgalatti nutti yaadanii rabbiin jazaa isaanii haa kaffalu wallaahi barataa jirra. Yaada dhumarratti maal nuuf kennitan dhumarratti daawwattoota iyyafataatiif iyyafataan maal jettaati? Daawwattoota iyyafataa maashaallah wallaahi hedduu takka galatooma dhuftanii nu jajjabeessuu keessaniif hedduu takka isin galateeffanna hundi kennayyuu. Akkasuma markazoota hedduu iyyafata kana gootaniif jajjabeessitanii jabaadhaa jechuu keessaniif hedduu takka isin galateeffannaa galatoomaa ulfaadhaa isin jenna. Okay, galatarraa na hafaan isin jechuu barbaada inshallah. Kabajamtoota daawwattoota keenya iyyafannoo teenyarraa ta'an goolabna hanga iyyafannoo biraatii walitti deebinuun nagennu tura.